tokkummaatti buddeena cabsuutti waaqa kadhachuutti ni jabaatu turan. Isaan wanta kanatti hin jabaatu turan. Hiikaa Oneesimoos irratti maal jedhee jalqabaa? Isaanis barsiisa ergamootaatti in jabaatu turan erga jedhee jalqabeeti warra kaaniin immoo ka'a. Buddeena cabsuutti, kadhachuutti, tokkummaatti jedheetti kufa Oneesimoos nasi biroo qaba. Isa jalqabaa akka ijootti ka'a. Akka ijoo isa keessaa inni kaan akka burqeetti ka'a. Barsiisa ergamootaatti hin jabaatu turan. Inni kunis immoo maal akka ta'uuf isaan gargaareera? Tokkummaa isaaniitiif, kadhannaa isaaniitiif, walitti dhufanii buddeena akka cabsaniif kana hundumaaf isaan gargaare akka jedhutti ka'a. Waldaan akka kanatti jalqabamte kakuu haaraa keessatti boqonnaan lama hojiin ergamootaa akkaataatti waldaan hundeeffamte, akkaataatti waldaan dhaabachaa dhufte nutti agarsiisa. Hojiin ergamootaa wanta bartoonni kun Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa barachaa turan waggaa 3 jedhu warri kaan waggaa 3 walakkaa jiru. Bartoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin halkanii guyyaa turanii isa wajjiniin nyaatanii barsiisa isaa dhageeffatanii kana hundumaa gaafadhanii yeroo isaanitti jireenya godhachuu jalqabanidha. Boqonnaan lama akka kana jalqaba. Jireenya isaanii keessatti barsiisa Gooftaa Yesuus Kiristoos akkasitti fiixaan baasuu jalqabanii jedhee jalqaba. Walii Gooftaaf. Maal Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa baratan? Maal gochuu immoo jalqaban? Akkamitti waldaa hundeessuudhaa jalqaban? Akkas jedhee jalqaba Lakkoofsa 42 irraa. Maal jedhee jalqaba? Barsiisa ergamootaatti. Barsiisa ergamootaa jedhama. Barsiisa ergamootaa. Barsiisa ergamootaatti jabaachuudha. Barsiisa ergamootaa sagalee Waaqayyoo kanatti jabaachuudha. Wanta biraatti. Yeroo sanatti falaasama baay'eetu jira. Ogummaa baay'eetu jira. Warri Giriikotaa wanta baay'ee jedhu akka kanatti jiraatan, akka kanatti dhaabni tokko dhaabama. Dhaabuu barbaadu ilaa wanta kanatti dhaabama. Amantii barbaadu, amantii jechuun kana kan jedhamu falaasama sagalee baay'eetu jira. Isaan garuu barsiisa ergamootaa kana filatan. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Barsiisa sagalee Waaqayyoo kana filatan. Maaliif inni Gooftaan Yesuus Kiristoos isaaniif kenne sagalee kanadha. Waldaanis kan isheen irratti hundeeffamte. Jireenyi amanaa tokkos, jireenyi maatii tokkos kan inni irratti hundeeffamu sagalee Waaqayyoo kana wanta ta'eef. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Barsiisa ergamootaa irratti. Kun immoo maal isaan gidduutti fide? Kun ta'uunsaa maal isaan gidduutti fide? Isa si'a baay'ee irratti dubbachuu yookiis immoo waa'ee isa haasa'uu jaallatu kun hundumtuu jireenya isaanii keessatti isaan gidduutti ta'uudhaaf mali. Kanarraa kan ka'e maaltu immoo ta'ee? Lakkoofsa 43 irraa kan jedha namni martinuus sodaan guutame. Maaliif yoo jettan namoonni kun sagalee Waaqayyootti jabaachuu isaanii irraan kan ka'e, barsiisa ergamootaatti jabaachuu isaanii irraan kan ka'e, tokkummaatti dhufuu isaanii irraan kan ka'e, kadhannaatti darbuu isaanii irraan kan ka'e, waliin ta'anii buddeen cabsuutti waan jabaataa turaniif Waaqayyoo isaan gidduutti millate waan ta'eef sodaan isaan gidduutti ta'e. Galanni Gooftaaf. Ameen.
Sodaan isaan gidduutti ta'e jechuun waan salphaa miti. Sodaan Waaqayyoo nama gidduutti ta'uun waan salphaa miti. Saba Waaqayyoo. Bara keenyaatti sodaan Waaqayyoo baratti dhibee. Sodaan hin jiru. Namni akka fedhetti dubbata. Namni hangafasaa garatti kabaju hin jiru. Namni waldaatti quba qabee waan barbaade yerootti dubbatu. Bara keenya bara hamaa kana sodaan Waaqayyoo baratti dhibe. Maaliif yoo jettan sagalee Waaqayyoo kanatu nama gidduudhaan miliqe. Isa kana kan isaan ergamoonni jalqaba yeroo isaan waldaa hundeessan gara saba Waaqayyootti fidan kan isaan irratti waldaa hundeessan sagalee Waaqayyoo barsiisa ergamootaa. Ameen. Isaanis